Oyyee ermiyyee oyyee asiin ta'e asumaan hin ta'amaan rakkoo qaba ani yoon karaa kana ta'e natti tola ture. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota gidduu yuuteef hunduma keessan ibsiniin jechaa jechuudha. Jaalalleen Abiraam hin qabamte jaalalleen Abiraam Ermeella baay'ee namatti tola. Baay'ee dhugaa godhi kaa gooftaa dhugaa godhi kaa. Waca jalaan jiru dhiifama gaa asuma illee mabrook baga geessan sinin jedha obboloonni koo musliimaa jechuudha. Abiraamii gubate boo'uudhaaf ka'e Abiraamiif hin dhumate irratti hojii hojjechuufi wanti tokko jira. Elaa daaniin asiin Ermeellaas jaaladhee jira walidhaan haasawaa turree kan inni jechaa jiru suwaayii akka deemtan waan hundumayyuu natti miteetoo turteedhe. Har'ammoo inni immoo Ermeellaan ani akaawuntii keessaa fideenanii si barreessaa isa faana innaa taatu wantoonni garaagaraa na dabbaruu danda'a. Kana hundumaa immoo si danda'eera waan ta'eef kana holii hin danda'uu jedhee jechuudha. Maali jettu mee amma sirratti ruutaan Abiraamiin sin dhiisu daaniin Ermeellaan sin dhiisu. Kanaafiyyuu aniif ati immoo walitti dhufeenya hin qabnu daanii borus walitti dhufeenya qabaachuu hin dandeenyu jette. Kanaafiyyuu ani sin jaaladha jedheen daaniin. Ani sin jaaladhu jetteen jechuudha. Hin sodaatin Abiraamidhaan jedhe. Maal sodaattaa inni yoo jiraate waan tokko sodaa hin barbaachisu. Ani si bukkee jira waan barbaadde naa jechuu dandeessaa. Kanaafiyyuu suhaa akka deemtu Abiraam faana akka bashannanuu deemtu natti himtee turte. Maaliif isa bukkee sila jirtuuf na sodaayye akka ganaadha. Maalookaa kan isiniin jedhu obboloota keenya musliimaadhaaf yaada akkamittiin tsooma ishii sin baraniiru waan ta'eef sin ilaalu mee cal jedha yookiin jechuudha tooftaadhaan barreessee fi ishiin amma akkasiin jechaa jirtutti walitti dhufeenya hin qabnu jennaan Ermiyyee cal jedhii Ermiyyee jedhee yeroo sii barreessu itti gammadda. Har'a heedanni nu bira jiruuf haala kanaan akkas jettu Ermiyyee jennaan Ermiyyeen jedhee maqaan kiyya Ermeellaadha. Maalidha meenni walitti sin fidee maalidha akkamittidha qaaman argitee beektaa jechaanii ture jechuudha Abiraam immoo jechuudha jireenya koo keessaa akkati galtuun barbaadu kana dura wanta baay'ee taasifnee araara buusnee walidhaan jiraachuu eegalle amma immoo haadimmoo haala kanaadhaanii kana fiddeetoo jirta. Kanaafiyyuu maa'inneennaan har'a yeroo wal argan iyyuu Abiraamii fi Ermeellaan jechuudha nyaara isaanii walitti guduunfanii akka duratti itti miti jechuudha. Abiraam amma mikiinaata argatteetta jechuudha. Williq jedhee baay'ee dhugaa rabbi gara ruutiyyeetti deebi'anatu siin jedhe. Isaan kun waliin bareedu maaliif jennaan amma daaniin qeerroodha. Omtuu tokkoyyuu bira hin jiru natti fakkaate jechuudha. Maannaatti Tsagiyyeenis gattee deemteetti waan ta'eef jechuudha dhiisiif. Kanaafiyyuu ani si barreessuu nan barbaadan ture. Isa kanaaf akkas gochuun kan hin danda'e. Ani itti himuu hin danda'u. Maaluma hojii suwaayii akka deeme yookiin immoo deemnu maal hojii itti himte ani ittiin himneedhe. Kanaafiyyuu karaa kamidhaan adda akka nu baastu kan barbaaddeetoo jirta. Suuta hidheedheeni daaniin xuxuxuqaa ture jechuudha. Hin tuqiini jechaanii jira jechuudha akkam. Isan tuqin jennaanii ana irratti akka barbaadde ta'uu dandeessi minaamina jedhe Abiraam. Tuquu hin dandeessu eenyumtiyyuu tuquu hin danda'u. Kanaafiyyuu seera adda nu baasuudhaaf qopheeffattanidha kan ishiin jetteen jechuudha. Hojii sinatti hojjechaa jiru ruuttee yaafedaaniyyaan jechuudha. Amma sina baxxaru ruutaa maanaati Ermiyyee
dhugaan siin jedhe meegatii baasaa jirta obboleetti keenya ati shamarreedha dhugaan siin jedhe nu gaddisiista maaliifi nuti shamarran miidhamtuun barbaannu si kuffisu boru lafan taanitti si gatu bayi keessaa dhiisa biraa midhaan dhiirri Itoophiyaa keessa hin jiru koy Itoophiyaan keessa dhiirri hin jiru hin jedhame shooxe maaltu kana dhiira haadha manaa qabu mucaa qabu faana si rakkiseme akkamitti iyyuu hammattee ciiftati yeroo hunduma sodaachaa yeroo hunduma shakkaa kanafiyyuu arbasuma ani baay'ee si jaaladha yeroo dallantummoo baay'ee hin bareeddu ennaa kolfiturra bareeddaa kan inni jechaanii ture jechuudha daani faataa jechaa ture maaliif dadallantaa maaltu si dadallansiisaa daanii iyya jedhiitiin atti malee daaniin jedhiini daanii shaayidhii ani immoo ermiyyeen siin jedhaa kan inni jechaa jiru fajaaje aboon fajaaje waan jedhu dhabee maal taatee Abrahaam jennaanii ani giraana rakkisee jiraana dhibee wanti keessan wanti ta'aa jirtu kanaaf immoo isa naa barreessu tu caalaa isa nattaasoftu bilbilaan caalaa ennaan qaamaan si arge immoo natti toleetoo jira kan inni jechaatoo jiru jechuudha kan akka keetii qonjoo kan akka keetii bareeddu hin jirtu jette mataa qabatte eeyyite aboon immoo si dhukkubaayii maal taate hin fayyitu ruutaadhaan immoo si faanan jira si faanan ta'an jennee ati har'a immoo maal taateef ruutaadha faana si faanan ta'a jetteeni ruutaa isa geessitee dhuftee eessatti gattee dhuftee Abati kan jaallattu hundumayyuu waan margattu sitti fakkaataa jedhe ati qoy dubara si jala deeman hundumayyuu waan margattu si fakkaataa akkama waan saaboo haaboome maalum kee arganii mee sitti mar'atu sitti kaatu garuu baay'ee dhiba shaamarranii abboo hermeellaa sodaatteetti in arrafatteeyyuu meedda hermeellaa argattee dubarri gara kee dhuftee hin beektu yeroo dura ishiin daanii fa'i biratti badde waltaasite dubara sadii fidde eshi Abrahaam dhugaa na dhagaye anaan na hubadhu jetteen anaan na hubadhu isa faana walitti dhufeenya tokkoyyuu hin qabnu anumaaf si'if adda baasuudhaaf kan yaadan jenna daaniin immoo sila isa faana jirtuudhaaf malee anii fi ati tamaaman wedhe waliin haasawaa jedheen gitti gatee biraa deemu ette gatee biraa kutu ette gatee ani jiraa hin sodaatini oma rakkoon hin jiraatu akka bukkee ta'e wal lolan wal darbatan otoo hin tuqiin itti haasawii jedheen jechuudha kanaafiyyuu deemii achaanitoo jira jechuudha nagatteen deemine salaxxaa isa faana waan odeessuun qabu gudee fallachaa maal ta'uufan ta'ee maalin godhaa eessan naqaa dogoggorteetii nama biraadha hermeellaa biraati jetteen jechuudha akkaawuntiin immoo kan shaakkataa obboon itti agarsiisaniiru obbo Abrahaam biraa deebi yee bareedda ennaanii waa'ee bareeduma koo akkanatti odeessitu miti ani Abrahaamidhaan baay'een jaaladha baay'een kabajaa kuni naxaaninnatii keemmoo kan si dhoowwu yoo jiraatera ta'ee biyya keessaa baanee alaadhaan ni bashannannaa inni fiitii kee sibira wanta jiru yoo fakkaatera ta'ee biyya keessaa baanee bakkatti deemtutti ni bashannannaa kanaafiyyuu dhiisii maalidha nagaadhumke akkas taataayi kan ishiinii jechaanitoo jirte jechuudhaan nama nan kabajaa ati garuu daandii kiyyaa fi karaa kiyya dara inuma irratti hojjete jechuudha kadaanii ነው ከዚህ በፊት አንተዋወቅም ስሜንም እያጠፋህ ነው ልትዋወቅ ገባ ታቂኛለሽ እንጂ ለምን እንደማታቂ በታስመስዩ ስለገርሚ ማነው ተነቀተንካይሽ ማነው ከማን ጋር ተነጋግረህ ነው በዚህ ልክ እኔን ከሱ ህይወት ለማስጣት ከሩታ ጋር ተመካክረህ ነው ተመካክራችሁ ነው ነው እኔ ላንቺ ስለማስብልሽ ነው እሱ ለመጉዳት በዚህ ልክ ስቴፕ መሄድ እንደ ወንድ ልጅ አያሳዝንህም እሱስ እኔ አንቺ ለመጠበቅ ነው ይሄን እያደረግክ ያለሁት ገባሽ አይደለ በቃ ልብሽ የሚልሽ እንድታዳምጪ እፈልጋለሁ ልብሽ የሚለው
Keessi kan jiru nan beeka akkuma ruutaan jettee jechuudha yeroo darbee jechuudha. ከማስቀየም እጅን አውርድልኝ አይደለም በጣም ግራ እያጋባኝ ነው። በዚህ ልክ አይደለም አብርሃም፣ በዚህ ልክ እያስመሰለ ለምን እንዳለ ግራ ገብቶኝ ነው። መጀመሪያም ነግሬሃለሁ፣ አንተ ስላለ ነው እሷ በነፃነት ከኔ ጋር መሆን ያልቻለችው። ጉድ ይፈላ። አንተ ዞር ብትልላት ወይ ደግሞ ከሀገር እንድንወጣ ነግረሽኛል አይደለ? ሰላም ስለነሳት እያስጨነካት ስለሆነ ከሀገር ይዘኝ ውጣ። ምክንያቱም ስሜ ከአንተ ጋር በነፃነት መሆን የምችለው እዚህ አይደለም ብለሽኛል አይደል? ሶ መሄድ ያለብን ቦታ እንሄዳለን። ነፃነቷን አይነካሽም ብለኸኝ አይደል ሄድከው? ይኸው እሱ ሲያቅፈኝ ወይኔ ጉድ ይፈላ። አብርሃም ስማኝ፣ እኔ ከእሱ ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም። አላውቀውም ሲጀመርም በቃ ከኔ ጋር ደስተኛ ስለሆነች አይደል? ለምንድን ነው አሁን የነገርሽኝ የማትናገሪው? በቃ ከሀገር ይዣት እንድወጣ ትፈልጋለች። ምክንያቱም ሰላም